har'a sagalee waaqayyoo walii wajjinii kan ilaallu mata dureensaa maal jedha kingdom calling isa jedhu jalqabaa jechuudha. So waaqayyoo yeroo nu uume cal jedhee nu uume miti, akeeka qabaa, yaada qaba waaqayyoo kan itti nu uume. Kan ammoo yaada waaqayyoo kana keessatti akkamitti jiraachuu dandeenya isa jedhu nuunis namoonni gurguddoonis ijoollee keenyas sagalee kana dhaggeeffannaa. Kids and youth, we are very happy that you are here with us today, that you have been worshiping with us, and that we will be sharing the word of God together. Today we will be talking about and learning about a kingdom calling. All of us, as you know, and if you don't know, today you know that we are created with a purpose. God didn't just create us on this earth, or just because our parents got married or our parents decided. That's not why we are here. We are here for a purpose. And today we're going to learn what that purpose looks like, what our identity looks like. But before we start, I'm going to ask you, all the children, youth, older youth, if you could go sit next to your parents. Find your parents, your mom and dad, very quickly so we can use up our time wisely. If you can find them and sit next to them. I want us to learn together, so thank you guys. First, I'll be talking to your moms and dads, to your parents, and then I will be talking to you also about the kingdom calling that we started. But with our parents, we're going to start with the art of parenting. So, maatiin haadhaaf abbaan egaa as keessa warra jirtani akkuma ilaaltani ijoollee guddisuun sagalee waaqayyoo ijoolleen xiyyadhaa jedha. Kun xiyyadhaa, ijoolleen keenya xiyya kanaa jedha. Xiyya jechuun immoo meeshaadha, meeshaa lolaadhaa jechuudha. So wanta itti dhalatanii, wanta biyya lafaa kanarra dhufanii akeeka qabu jechuudha. Akkasumatti jiraatanii, nyaatanii, guddatanii, baratanii, heerumanii yookiin fuudhanii akka darbanii fituun ta'een wanti itti dhalatanii akeeki tokko jiraa jechuudha. So waaqayyoo ijoollee keenya immoo yeroo nutti amanatee nu amanee ijoolleen kun siniif ta'a jedhee yeroo nu waamee xiyya kanaa akeeka isaatiif qopheessinee akeeka isaa immoo biraa akka ga'uudhaaf xiyyi hojii qaba miti, iddootti rukutuu qabu, iddootti adeemuu qabu, ilaamaa rukutuu qabu jira. Just akkasumatti darbatama miti jechuudha. Inna waaqayyoo immoo akka nama xiyya kana darbatu waaqayyoon nuuni loltuutti nu fakkeessaa jechuudha. Loltuun egaa yeroo waamamu mishinii qaba. Loltuun nama normaalii miti. Cal jedhee karaarra deddeebi'aa miti. Mishiniidhaan ba'ee mishiniidhaan galaa jechuudha. So iddoo lolaa deemee loltuun akka barbaade sammuu masaa dagatee asiif achi deemee galuu hin danda'u. Yaadisaa, fookasiinsaa, everything jireenyi isaa amma iddoo lolaa sana jirutti mishinii sana irratti fookasdii ta'ee wanta hojjechuu qabaa jechuudha. So nunis akka loltuu tokkotti waaqayyoo maalitti nu waame akkuma jedhee ijoollee keenya of course akka nama tokkotti wanta gaarii, wanta baay'ee hawwanuufi jira. Jireenya gaarii biyya lafaa kanarraa akka jiraatanii, barumsa gaarii akka baratanii, kolleejitti darbuu, fuudhuu, heerumuus wanti hundumaa wanta yaannuufi jira. Garuu immoo isarra kan darbe immoo xiyya itti akka xiyya tokkotti iddootti adeemuu qabanii waaqayyoo kan itti uume karoori tokko jiraa jechuudha. So ijoollee keenya deelii yeroo guddisnu fookasiin keenya isa biyya lafaa isa kanaa isa jenne isa mana barumsaa barachuu, heerumuu, fuudhus isa duwwaa irratti fookasii goonee adeemna taanaani, then we are falling short. Goolii keenya isa yaadame ga'aan jiru. Isaa gadi yookiin karaa irratti buusaa irraa yookiin ilaamaa isatti ilaalaa isa kaasnee iddoo walakkaatti buusaa jirraa jechuudha. Kanaafi sagalee waaqayyoo walii wajjin dubbisna. Sagalee waaqayyoo waa'ee xiyya kanaa maal akka jedhu hundumti keenya dhaabannee walii wajjin dubbisnee achumaan hin kadhan. Macaafa faarfannaa 127 irraa akkas jedha. Macaafa faarfannaa 127 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Ilmaan dargaggummaan godhatan akka xiyya harka jagna keessa jiruutii jedha. Ameen.
hin kadhan. Yaa Waaqayyo abbaa keenya guddaa goonee si galateeffannaa. Ganama immoo ayyaanni kee araarri kee nu baay'ate asitti wanta walitti qabamu wanta dandeenyeef waa'ee kee sirraa barachuu wanta dandeenyeef yaa Waaqayyo hafuurri kee wanta nutti dubbachaa jiruuf si galateeffan. Dhuguma yaa Waaqayyo jaallattee ayyaana kee nu baay'istee iddoo kanatti nu fiddeetta. Yaa Waaqayyo sassaabamuun keenya walitti qabamuun keenya akkasitti duwwaa akka hin taaneef yaa Waaqayyo jireenya keenya tokko tokkotti akka dubbattu si kadhan. Yaa Waaqayyo sagalee kee nu barsiisi. Sagalee keetiin jiraachuudhaaf immoo hubannaa nuu kenni. Yaa Waaqayyo isatti baanee gallu ijoollee isa nuu kennite. Yaa Waaqayyo koo safeetee jireenya keenya keessee warra kana kan itti guddisnu immoo hubannaa isa biraa ta'e nuu kenni. Yaa Waaqayyo, speak to our hearts this morning. Speak to our hearts. Speak to our ways. Speak to our choices. Help us so we can hear and live in the way that you want to guide us. In Jesus' name we pray, amen. Egaa akkuma jenne ijoollee keenya sagaleen Waaqayyo xiyyadha jedha. Garuu Waaqayyo immoo ijoollee keenya yeroo nutti kennu hin dogoggor. Waaqayyo dogoggoraan wanta godhe hin jiru. Waaqayyo yaadee anaaf mo'aan keetiin raawwin ijoollee kee ta'uu yeroo naa kenne wanta godhu beekaa jechuudha. Jabina koo beekaa, dadhabbii koo beekaa, gaarummaa koo beekaa, amala koo beekaa. Through all that garuu hiitaa bakka ijoolleen kun isheedhaaf ta'a, isaadhaaf ta'a jedhee Waaqayyo ijoollee keenya nuu kenne jechuudha. Waaqayyo gaarummaan Waaqayyo humna namaa irratti dhaabatee namaa kenna miti. Yookiin jabina keenya irratti dhaabatee godha miti. Beeka eenyummaan keenya garuu Waaqayyo jabina keenya eenyummaa keenya ituma beekuu garuu humna isaa nuu kennee nu jabeessaa, nu dandeessisaa, nu gargaara. Waaqayyo immoo ijoollee keenya kan itti guddisnu ayyaana isaa nu laataa jechuudha. Sagalee Waaqayyoo keessatti akkuma baay'ee keessan beektani seenaa Geediyoon yoo ilaaltanii Waaqayyo maal jedhee waameen? You mighty man jedhee waame miti, nama jabaa kana jedhee waame. Garuu yeroo sanatti Geediyoon maal gochaa ture? Dhokatee ture miti? Dhokatee nama du'a isaa eeggachaa turedha. Garuu Waaqayyo nama jabaa kana jedhee waame. Because eenyummaa isaa yookiin haala isaa keessa jiru yeroo sanatti ilaalee ituun ta'in wanta keessa kaa'ee fi parpazii uume wanta beekuu fi isa sanaan identify godha jechuudha. So Waaqayyo ituma nu beekuu haadha abbaa ijoollee kanaa nu godhe. Irra darbees immoo akka loltuutti nu ilaalee jechuudha. Dabalees immoo seenaa Musee yoo ilaaltani Waaqayyo Museedhaan waamee Gibxitti deebisee si ergaa Fara'oon dura yeroo dhaabatta jedhuni Museen excuse me haanaan moo jedhe baay'oo mana attamumattaan gochuu danda'a. Nama haasaa hin dandeenye, nama kana hin dandeenye almeeqa deddeebisee gaafate miti. Imagine amma yeroo dubbistaniisin Waaqayyo isa guddaa yeroo dubbatu ibiddaan mul'ate yeroo dubbatu attamitti didaa jechuu dandeenya. Garuu nunis har'uma kana keessa daawwitii kana keessa jiraanna miti. Waaqayyo iddootti waamee iddootti nu dhaabe wanta adda addaa keessa ituu jirru garuu Waaqayyo jabina keenya yookiin humna keenya tuun ilaaleen ofiisaa ilaalee iddoo sanatti nu waamee jechuudha. So Waaqayyoos ijoollee maatii yeroo nu godhe haadhaaf abbaa ijoollee keenyaa yeroo nu godhe ituma beekuu garuu humna isaaf ayyaana isaatiin nu hidhachiisuudhaan isaaniin akka guddisnu waame. Innaa ijoollee guddisuun egaa yeroo baay'ee ijoollee guddisuu yeroo yaadnu yookiin gaggeessuu yeroo yaadnu yerootti dheekkamnu, yerootti barsiisnu, yerootti yaadaan qabannee yerootti haasofnu yaaduu dandeenya. Garuu akkuma asirratti al tokko nu deebistaa gara sanatti asirratti isinitti argamuu dhiisuu danda'a nan dubbisa. Parenting is not defined by big memorable events, but by the countless small unexpected moments that occur daily. It's the repeated cycle of little unplanned moments that is the soul-shaping workroom of parenting. So maatii ta'uun ijoollee guddisuun yookiin haadhaaf abbaa ta'uun moomantiuma hundumaa keessattidha.
Isa gurguddaa jennu yeroo ijoolleetti haasa'aa jirru yeroo barsiisaa jirru duwwaatti ituu hin ta'in manuma teenyee jirru yeroo nu aarsaa jiranii yeroo nyaata nu gaafachaa jiranii yeroo raffisaa jirru yeroo waldaa dhufnu makinaadhaan yeroo mana barumsaa geggeessaa jirru kana keessa hundumaatti parentingiin happenii gochaa jira jechuudha. So waaqayyo qalbeeffannee yaadaan qabannee intentionally momentiin fakkaanne kana keessatti hundumaa mootummaa waaqayyoof akka qopheessinu barbaadaa jechuudha. So har'a wanta ijoollee guddisuu keessatti wanti haasofnu isa momentii gurguddaa teessisnee waa'ee barumsa kana filadhu kana godhiisa jennu isa gurguddaa keessatti tun ta'e garuu in the small moments mundane bakka everyday life keessatti parentingiin happenii gochaa jira. Achi keessatti ijoolleen keenya guddachaa jiru. Achi keessatti qarratsamaa jiru. Kanaafi waaqayyo isa keessatti immoo intentionally ijoollee keenya akka guddisnu intentionally hojii waaqayyo akka hojjennu nu waamee jechuudha. Inna sagaleen waaqayyo akkuma ijoollee keenya xiyya jedhee waame egaa xiyyi yeroo muka tokko bakkeetti yeroo kuttanii xiyya ta'ee kutama miti garuu hojjetamuu qaba. Sheepii godhamuu qaba. Wanta irraa cabuu qaba. Wanta irraa soofamuu qaba. Wanti irraa gubatu yoo jiraate gubachuu qaba jechuudha. Kana keessa darbee hojjetamee akeeka hojjetamee fi bira ga'uu danda'utu irra jira jechuudha. So yeroo hundumaa yaaduun kan nurra jiru ijoolleen keenya waaqayyo kan nuu kenne kan keenya miti. Projektii nuu kenne. Projektii naa kenne jechuun dandeenya walii wajjin. Yaa ijoolleen keenya warri guddisnu projektii waaqayyo nuu kennee yaada isaatiif hojii isaatiif parpazii waaqayyoodhaa fi sheeppii goonee yaada waaqayyoo isatti nu waame ijoollee kana waametti gara sanatti akka darbannu ilaamaa sana akka rukun. That's such a short time. So yeroo hundumaa isa mundane isa small moments jennu normal moment ijoollee keenya wajjin waliin dabarsinu keessatti yaada kanaan akka guddisnu barbaada. Mishinii cimaa kana nuu kenneetu jiru garuu in the normal moments isin dadhabdanii yeroo hojiitii galaa jirtan ilaa al tokko jiramti baay'ee mana dadhabdanii yeroo galtan ijoolleen Mommy, I want food jedhan yeroo mataa sin naanneessan even in those moments even gubbaatii ijoolleen almee qattimtanii dhiisaatu jettanii dhaga'uu didanii ammas yeroo warreebanii ammas yeroo bo'anii amma bakka gadhiisuun jettanii gubbaa deemaa jirtanii even in those moments you are parenting. Yaada waaqayyoo keessa taane yaada waaqayyoof karaa qopheessaa jirraa jechuudha. So wanta goonu hundumaa keessatti guyyaa guyyaatti yeroo jiraannu ijoollee keenya yeroo gaggeessinu kanuma yaannee akka gaggeessinu waaqayyoo nu waamaa jira. So amalli xiyya kanaa tokkoffaa akkuma jennee yaadaan qaramuu yaadaan qophaa'uu turre jira. Even furdinni isaa qal'inni isaa akkam straight akka ta'u iddoo barbaadamu akka adeemuudhaa fi kanaaf yoo qophaa'e malee dhaqee taargeetii isaa rukutuu dhiisuu danda'a jechuudha. So we have to be intentional about that. Skilliidhaan gaayidii gochuun immoo skilliidhaan hubannaadhaan ta'uu qaba. Because maaltu ta'a humnaan yoo goone yookiin straightinan godhe jedhee humnaan yoo qabe kana cabsuyyuu nan danda'a miti kunis uumamuu danda'a. So jaalalaan disipiliiniidhaan hubannaadhaan kadhannaadhaan suuta jedhanii namni harkisaa yeroo cabuu yookiin wanta tokko yeroo ta'u humnaan deebisu miti qabaatiidhaan suuta jedhanii sukkumaa iddoo isaatti deebisu. Kanaafi waaqayyoos ijoollee keenya suutuma jennee jaalalaan hubannaadhaan kadhannaadhaan akka gaggeessinu akka iddootti waamamanii sana geessisnu barbaadaa jechuudha. Iddootti adeeman immoo agarsiisuu qabna. Caljanneewuma saayidii barbaanneetti qabnee ijoollee keenya darbanna miti. Taargeetiin iddoo tokko jira taanaan taargeetii sana bira geessisuu yoo ta'e waamichi keenya isa bira adeemsisuudhaa fi egaa agarsiisuu qabna. Eessa akka deeman maalirraa akka jiraatan
everyday ijoollee keenya yeroo gaggeessinu itti himuu qabna. Sagalee waaqayyoos xinnoo turre ilaallaa kanuma dubbata ijoollee keenya akkamitti akka gaggeessuu dandeenyu. Na gara biraan immoo ijoollee keenya keessatti wanti guddaa wanta cimaa inna wanti sodaachisaa ta'e tokko waaqayyo ijoollee keenya keessatti maal jedha, parenting is about being God's ambassadors in the lives of our children. Kana jechuun jireenya ijoollee keenya keessatti waaqayyo kan nu waame Kiristoosiin akka fakkaan Kiristoosiin akka itti agarsiisnuudhaaf. Maaliifi ambaasaaddarii nama ambaasaaddarii tokko ta'e biyya yeroo ergu yoo argitanii namni sun deemee yaada isaa dubbata miti, akka yaada isaa jiraata miti. Itoophiyaan amma ambaasaaddarii Ameerikaatti yoo ergite as dhufee jireenyuma ofiisaa akka barbaade hojjetan miti. Every time, every moment of his life, meetingii isaa taa'uu, nama wajjinis walaa argu, yeroo hundumaa biyya ergee fi pireezidaantii ergee meeseejii dabarsuudha miti. Kana irratti Itoophiyaan kana jettee turtee garuu kana wayyaa jedhee wanta fooyyeessu hin qabu. Haalli isaa kun wanta ta'eefi jedhee wanta geeddaruu hin qabu. Yeroo hojii isaana irratti ramadamee hamma hojjeteetti yeroo hundumaa fookasiinsaa yaaduma isa biyya waamamee fi gaggeessuudha jechuudha. What is the plan? Maaliifan ergame? Maayinni biyyina ergee jedhee yaada isaa duwwaa gaggeessuudha jechuudha. So ijoollee keenyas jireenya ijoollee keenya keessattis waaqayyo ambaasaaddarii waaqayyo akka taanuuf. So from the moment we receive them, amma yaada waaqayyootti amma gadhiisnutti waaqayyoon duwwaa jireenya isaanii keessa duwwaa akka reprezentii goonuu barbaadaa jechuudha. So haasaan koos, dheekkamsi koos, dhaabii koos, everything ijoollee koo gara Kiristoositti poointii gochuu danda'utu irra jira jechuudha. Jaalala yeroon kennuu fi jaalala Kiristoositti poointii godha. Wantan godhu hundumaa keessatti it should be akkas yeroo na ilaalanii akkas animmoo L-shapii ta'uu qaba miti. Sagalee waaqayyoo keessatti Phaawulos yeroo dubbatu an Kiristoosiin akkan fakkaadhutti anaan fakkaadhaa jedha miti. Al tokko nama naasisa afaan guutee akkasii dheena jechuu nama dandeessisa garuu everyday goaliin keenya isa ta'uu qabna. That doesn't mean we're perfect. That doesn't mean wanta goonu hundumaa sirriidhaan gochaa jirra jechuu miti. Especially biyya kana yeroo jiraannu wanta barru ijoollee akkaataatti guddisnu everyday wanta hubachaa deemnu jiraachuu danda'a. Garuu through everything gara waaqayyootti ijoollee keenya poointii gochuu nurra jira jechuudha. Even ikko yeroo balleessinu ikko ijoollee keenya deebisnee dhiifama gaafachuu danda'u nurra jira miti. Dhiifamammoo yeroo gaafannuuni we're still pointing to Christ miti. Waaqa dhiifamaa isa ta'etti gara sana poointii gochuu nurra jira jechuudha. Ani isa jedheetu ta'a yookiin akka bakka anatu jedhee jennee dirriqqeenna jenna taanaan then we're not really isa sanatti agarsiisaa jirra jechuu miti. Kanaafi wanta goonu hundumaa gara waaqayyootti poointii akka godhu waaqayyo nu gargaaru. Kanas immoo ta'uu qaba kadhannaan keenya waaqayyo. Yeroo na waamte you know I was not able. Akkan dandeenye beektaa. Garuu sin dandeessisa, garuu sin gargaara jettee na waamteetta. So in every moment, in every choices that I make, help me to point them to you. Karaarraa dogoggorsiisu yookiin karaatti isaaniin dhaabuutu hin ta'in gara kee poointii akkan godhu na gargaarii jechuu qabnaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo seera keessa deebii keessatti ja'arratti akkas jedhee dubbata. Akkuma dubbistan sagaleen waaqayyoo kana jedhee dubbata. Kana keessatti egaa wanti guddaan ilaallu kana yaada waaqayyoo yookiin abboommii waaqayyoo kennamee fi ijoollee keessanitti dabarsaa jedhee Israa'elitti dubbachaa jira. Garuu ilaa yoomitti dabarsaa akka jedhu baay'ee nama dhibaas irratti yoo ilaallee tokkoffaa barsiisaa jedha ijoollee keessanii sagalee waaqayyoo yaada waaqayyoo eenyummaa waaqayyoo ijoollee keessan barsiisaa jedhama. Naaf ijoollee barsiisuun teach your children asirratti ni jedhu just teessisnee homaa kun kanadhaa isa jedhu duwwaa hetuun ta'in disciple them.
sagalee waaqayyoo keessatti mentorii gochuu jechuudha. Yeroo hundumaa isa jedhu asirratti sin arginaa jechuudha. Galgala yeroo rafuuf jedhan isa teessisnee duwwaa sagalee waaqayyoo taasofnutu hin ta'in wanti hundumtu jireenyi keessanii sagalee waaqayyoo tiimii waaqayyoo keessa haa ta'uu jedha. Yeroo kaatan, yeroo ciistan, yeroo teessan, yeroo baatan, yeroo galtan, even adda keessan gidduu, harka keessan irratti, balbala keessan irratti, yabarru maqaallaa. Kana hundumaa irratti sagalee waaqayyoo haa ta'u. So ijoolleen keessan as yeroo galagalan, achi yeroo garagalan, yeroo ba'an, yeroo galanii, yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo duwwaa haa yaadanii, haa arganii jechuudha. Isa irrattis fookasii haa godhan. So wanti gara biraa even qalbiin keenya haasofnuyyuu sagalee waaqayyootti gara yaada waaqayyootti duwwaa haa mul'isu jechuudha. So wanta gara biraa yoo dhiisne ijoollee jireenya keenya keessatti sagalee kanaan haa gaggeeffamnu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo hundumaa continuously morning to night from season to season yaada waaqayyoo sagalee waaqayyoo akka guddisnu isaan waaqayyoon akka agarsiisu. Al tokko ijoolleen keenya wanta tokko yerootti himnu maamii or daadii jechuu danda'u garuu hin dhaggeeffatu miti garuu hin hubatu. So jireenyi keenyas afaan keenyas ba'uuf galuun keenyas waaqayyoon haa lallabu. So wanta ijoollee guddisuu keessatti wanti tokko nu barbaachisu tokkoffaa ijoollee keenya sagalee waaqayyoo keessatti guddisuudhaafi there needs to be a firm foundation. Waaqayyoon nu gargaaree hundumti keenya as warra jirru waaqayyoon amannee waaqayyoon Kiristoosiin gara jireenya keenyatti fudhannee dhufneerra. Garuu mana keenya keessatti foundationiin keenya Kiristoosidha. Akkaataatti jiraannu, akkaataatti adeemnu, akkaataatti everything decisionii meekii goonu foundationiin keenya Kiristoosidha isa jedhu ilaaluu qabnaa jechuudha. So isarra dhaabannee ijoollee keenya guddisuun nurra jira jechuudha. Kanaafi abbaa manaaf haati manaan ijoollee yeroo guddisaa jiranii walii galanii sagalee waaqayyoo keessatti akka guddisanii irratti walii galanii adeemaa jiru isa jedhudha. Ittaanee immoo yeroo hundumaa yeroo baay'ee dogoggoru yeroo baay'ee kan dogoggorru maal goona waan ijoollee amala isaanii irratti duwwaa fookasii goona. Al tokko every day yeroo jiraannu fookasiin keenya instead of the long term, instead of laphee isaanii irratti, instead of isa goolii itti uumamanii bira ga'uutu hin ta'in amala tokko irratti fookasii goona. Innaa waaqayyo Kwas meedaama stadium yoo ilaaltani bird's eye view gubbaa teessan yeroo ilaaltani warra taphatanii hundumaa haala ta'u hundumaa hin agartu miti garuu gubbaa buutanii yoo taphatanii achi iddoo tokko jirtu taanaan iddooma saayidii iddoo jirtanii duwwaa argitu jechuudha. Kanaafi waaqayyo akka maatiitti akka haadhaaf abbaatti immoo yeroo nu waame isa long term view akka qabaan fookasiin keenya laphee isaanii akka ta'u. So yeroo itti dheekkamnus yeroo wajjin taphannus yeroo taasofnus laphee isaanii gara waaqayyootti qajeeshuu laphee isaanii Kiristoosiin barsiisu sagalee waaqayyoo gurri isaanii akka shaakalutti malee asitti wanta tokko yeroo badu bakka asumatti wanti hundumtu dhumuu hin qabu jechuudha. Maybe al tokko immoo ijoolleen keenya karaarraa yoo goran akka barbaanne haa deemuu yoo dhiisanii sagalee waaqayyootti qabamu yeroo dhiisanii still waaqayyoon abdannee isaaniin kadhachuu waa'ee laphee isaanii isarratti investmentiin keenya hidhamuu qabaa jechuudha. Malee isa as ta'u haala isa now isa as bira jiru environmentii keenya irratti duwwaa fookasii gochuun nurra jiru jechuudha. Inni gara biraani I think ijoollee guddisa keenya keessatti akkuma ambaasaaddarii ta'uu qabna jenne wanti baay'een yaaddeessuuf sodaachisu ijoolleen keenya fakkeenya jalqabaa jireenya ijoollee keenya keessatti nudha. Wanta goonu hundumaa jaallattaniis jibbitaniis ijoolleen keenya nu ilaalu. Yeroo nu ilaalle hin fakkaanneettis yaada yeroo hin kennineettis everyday nu ilaalu. So har'a isinis laphee keessan kan gaafachuu qabdan wal gaafachuus kan qabnu ijoolleen keenya dhuguma Kiristoosiin mana keenya keessatti argaa jiru. Yes, waldaa hin dhufnaa
garuu baayibilii koo qabadhee yeroon taa'u na argaa jiru yeroon jilbeenfadhu na argaa jiru moo dhaqaa dubbisaa yookiin alta dardarbeessa dubbisnu duwwaa argu haasaa keenya keessatti Kiristoosiin argaa jiru bilbila yeroon haasa'u maalan haasaa nama wajjin yeroon taphadhu maalan taphadhu waanan godhu hundumaa keessatti waa'ee hojii koo yeroon haasa'u even wanta xinnoo fakkaachuu danda'a yeroon mastaawotii bira dhaabadhu waa'ee qaama koo waa'ee eenyummaa koo maalan haasaa waan hundumaa keessatti ijoolleen keenya nurraa arganii barachaa jiru lallabduun tokko yeroo dubbattu maal jetti lallabduudha yeroo sanattis tiyooloojii barachaa turtenna barumsa koof akkana gargaaru dubbisu bilbila koorraa kaasee sagalee waaqayyoo nan dubbisaa jette garuu maal yaade guyyaa tokko ani bilbila koorraa sagalee waaqayyoo dubbisaa garuu ijoollee koo bilbila koo qabadhee taa'uu koo argu malee maalan akkan dubbisaa jiru hin beekanii so maamiin bilbiluma ishee qabattee teessisa jedhu duwwaan irraa baru kanaafi after that intentionally instead of getting my phone sagalee waaqayyoo dubbisuudhaafi baayibilii nan fudhachuun jalqabee jette እና amma kanatti intentionally ta'uu nurra jiraa jechuudha ijoollee guddisuu keessatti bakka maatii gaariidhaa maatii kiristaanaadhaa jiraachaa jirra isa jedhu duwwaa isa awtoorra keenye in hojjettu jechuudha ijoollee guddisuu keessatti we have to be intentional with every moment with every choice we have to be intentional wanta goonusi ijoollee keenyatti dubbiidhaan duwwaa kana hin godhin sana hin godhin tun ta'in actioniidhaanis agarsiisuun nurra jiraa jechuudha na yaadadha al tokko keetiin mana keessatti jeeqxeennaani mo'aa rukuttee fakkaata na dhaqeeni nama hin rukutinii jedhee harka ishee keessatti aangodhina ituma rukutaa jiru gidduutti kana yaada nama rukutinii jedhee rukutaa barsiisuu yaalaa jira na ijoollee keessan rukutuu fi rukutuu dhiisuun sirriidha jasa jedhu haasa'uudhaaf tuun ta'een garuu wanta goonu ijoolleen keenya isa goonu irraa baratu isa haasoof nurraa tuun ta'een isa goonu akkaataatti jiraannu so nuunis har'a waaqayyo jireenya koo natti agarsiisi iddoo sirraa'uu qabu iddoo ulfina keef hin taane ijoollee kootiif guufuu wanta ta'u jireenya koo keessa yoo jiraate natti agarsiisi nan sirreessee si wajjinan deema ijoollee kootiifis fakkeenya gaarii taa'aa jennee waaqayyoon kadhachuu qabnaa jechuudha. yaa akkuma jenne egaa wanta isa gabaabaa isa dhiyoo duwwaa ilaallee hituun ta'in yaada waaqayyoo isa nu akeeke ilaallee ijoollee keenya akka guddisnu waaqayyoo nu haa gargaaru waaqayyoo yeroo nu waame akkuma jenne egaa wanta gara biraa yoo yaadachuu baanne wanta yaadachuun nurra jiru ijoollee nuu kennee ijoollee kana xiyya akka ta'aniif qopheessinee and then yaada waaqayyootti darbachuudha goolii sanatti darbachuudha jechuudha isa biyya lafaatuun ta'in saksasiin biyya lafaa gaariidha garuu isa biyya lafaa saksasiituun ta'in yaadi waaqayyoo jireenya ijoollee keenya keessatti maayin staandaardii waaqayyoodhaan ijoollee keenya guddisu wanta baay'eetu gaariyyuu fakkaatee kan jireenya keenya keessa guutee jiraachuu danda'a garuu staandaardii waaqayyoodhaan ofiin waaqayyoon baranii ofiin sagalee isaa shaakalanii iddoo nuun hin jirretti kiristoosiin akka fakkaatanii kanarratti hojjechuun irra jira loltuun yeroo xiyya darbatu natti deebi'aa yookiin na bira deebi'ee dhufaa jedhee hin darbatu miti al tokkoma itti yaadee jabeessee xiyyeeffatee darbachuu qabaa jechuudha so nuunis ijoolleen keenya carraamatti darbannu kan qabnu yeroo gabaabaa kanadha kanaafi akka yaada waaqayyootti akka fedha isaatti akka guddisnu waaqayyoon nu haa gargaaru yaadannoodhaaf akka ta'utti kun xiyyadha garuu xixinnoodha garuu isiniin kenna qulfii keessanitti iddoo barbaadanitti ka'aatii yeroo hundumaa argitanii waaqayyo sammuu keessanitti laphii keessanitti akka yaadachiisu waa'ee ijoollee keessan kadhachuu waa'ee ijoollee keenya intentionally irratti hojjechuu waaqayyo akka nu yaadachiisu tokko tokko fudhadhaatii dabarsaa.
For the children and youth, we have been talking about how to raise our kids in a godly manner. I know most of you understand in here, but as we continue in that lesson, one thing we said at the beginning was that God created us with a purpose. He didn't just make us. We didn't just come into existence by coincidence. God chose us for this time and for this day to complete his will. So one thing we have to be intentional about is always to be molded into Christ, into our Creator, into the God that created us. So when God created us, the first thing he did is our Creator and our Maker defined us. So we all are defined. So for example, when we think about fingerprints, everybody have their own unique fingerprints, right? Not everyone does not have the same, so God intentionally gave us a different fingerprints. In that way, God has a purpose and calling over our lives. We didn't just come by people's choice. So we have to be intentional, and we have to be always have it in mind to live in that calling that God has created us in. The Bible calls us, so there's so many definitions, especially nowadays, that the world gives us, right? Our friends might define us in a certain way, the people around us, our household, and most of all, social media might define us in a certain way. But the Creator, the God who made us, has his own definition. And that's where it should be our starting point. We are defined in so many ways. He calls us in so many manners. And before this one, just think of yourselves as puzzle pieces, okay? If I did not give you the picture or the cover, you wouldn't know what to do with all these puzzle pieces, right? Even if you figure out to put it all together, it might not be the right way, or it might not be in the way that was designed to be put together. So our lives is like that too. The only guidance and the only right path that we have is through the Word of God, because he has already defined us. He has already given us a shape. So we have to make sure that in everyday choices, in our every day of our lives, that we live in the definition that God created us. So in the Bible, God calls us in so many names, but some of the names God calls us is that we are loved. We are forgiven. We are the daughters and the sons of the Most High. As our pastor said earlier, we are new creation in Christ. So you are accepted. That's how God knows you. You are blessed. We are masterpiece. We are free from condemnation. So when God created us, he called us, whatever we do in our life, that doesn't mean, that's not a permission for us to sin, but because Jesus Christ died for us, he shed his blood on the cross for us. When Jesus looks at me, he knows me as loved. He knows me as forgiven. He knows me as blessed, and much more. So those are the definitions that God knows me by. Okay? So we have to live in that truth, because Satan's goal is really not to create something crazy, to create subtle shift from the will of God. So it might not seem much, everybody might not be worried about it, but just to shift us from the purpose of God, from the identity God created us. So in the daily lives that we live, it can be in our social media, in our interactions with friends and families, in the decisions that we make, he is intentional about taking us away from the thought or from the design that we were created in. So we have to be intentional. But if we know who we are in Christ, that's the first thing, right? If we know who we are in Christ, then we are able to live in that truth. So when the devil comes to move us away from the truth,
we are able to say, not today, Satan. So we have to be intentional to know who God created us in. That's why in the Bible is for us. And if you see the story of Jesus, when Satan came to him to tempt him, what he did was he wasn't fighting back or saying, no, you can't do that or anything. Every answer he gave back was that's written in the Bible. That's not like, so he kept referring to the word of God. So the only weapon that we have in our lives is the word of God. And this only weapon defines us in a certain way. So we have to be intentional to make sure that we are not going away from the definition God created us in. So in Romans 12, but within this definition that God created us in, there's a certain way God wants us to live. This is the Message version translation, which I really like, and it says, so here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embrace what God does for you is the best thing you can do for him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out, readily recognizing what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. So God calls us to give our lives to God every day as a holy offering. And one thing I'll tell you as a grown-up, and it might not seem now, but being godly, being a Christian, it does not come to us naturally. We have to be intentional. So if someone makes me mad right now, praying for them is not the first thing that comes to me. When my friends are doing certain thing, going the other way is not the first thing that comes to me. But sometimes the mistake that we make when as in the world, as we're teaching you, is that you should just automatically make choices or live for God. No, you have to be intentional. We have to intentionally submit every day ourselves to God. That's why the word of God said, every day, bring yourself to the throne. Every day we have to be intentional to come to the cross and say, God, I want to live this way. This is the way you created me. This is the way you designed me. And I want to live for your truths. So guide me. That's why we have to be intentional about saying, so every day that our lives, our choices, our holy offerings before him. Because again, as we said for the parents, that parenting happens in the small moments. The Christian life for anyone happens in the small moments. So we have to be intentional to give the small moments to God. And then the second thing is, don't be so well adjusted to the culture that you fit in without even thinking. Ask yourself, all the youth that are in here, children, youth that are in here, even adults, ask yourself today, does your life, does your lifestyle, the choices that you make, does it fit into the culture without even thinking? So if you go to the world, you're just normal, you're the same with them. When you come to church, are you the same as you normal as them? So we have to be intentional that our lives have to be different. So one thing I say is be weird for God, because your choices and decisions have to be different than what the world is doing, than what's happening in the world. When the people around you from the world, they have to say, oh my God, we can't say that in front of so-and-so because she is Christian. Oh my God, she believes in God. We cannot say that in front of her. We cannot do that. We cannot ask her to go here or there. That has to be our identification. So we have to, it should be awkward for us to exist in the world.
God did not call us to fit everywhere. Of course, we're supposed to make friends. Of course, we are supposed to bring the love of God, preach the love of God everywhere we go. But God did not call us to fit into it. So yes, their friends might act a certain way on social media. Yes, people might do different things. But don't wait for your parents to tell you. Don't wait for the other people to tell you. Don't wait for anyone to see you on the street and say anything. You yourself have to bring yourself, your body, your flesh, your heart to the throne and say, this does not glorify God. I shouldn't fit into it just normally. This should be different. I am called to be different because I am the daughter of the Most High. I am the son of the King. I should be different. So that's the choice that we have to make every day. As I said, it's an everyday thing. When you think of working out, when you go gym or wherever you work out, it's not an easy thing, right? No one enjoys working out. Well, some people might do, but no one really enjoys. But then whether you like it or not, whether it's hurting, whether you're dying and almost throwing your lung on the treadmill, but through that, your muscle is being built. Your body is changing. You are gaining your health. So we have to be intentional, not just because we feel like it, not because we want it, but that's what God has called us in, and that's the discipline we have to grow into. So worshiping God, believing in God is a discipline. One preacher, when he talks, he said that he did not enjoy waking up in the morning and praying. He did not like doing that. But he had to discipline himself to do that. So what he did was, he used to be in college at that time, and he had a roommate. So his roommate was a bodybuilder. So he said, wake me up. Even if I don't wake up for my alarm, wake me up. So what his friend used to do for a few weeks was that when his alarm goes off, his friend would pick him up, drag him out of bed, and put him on the ground. That's how that's how he learned, and that's how he started praying. So we have to be intentional every day, even though it might feel awkward, even though it might not be what we want to do, even though it might not be what everyone else around us might be doing. We have to be intentional to live for God, to choose for God. And sometimes God said, that's why God defined us in the Bible, and that's why he wants us to read the word. Because sometimes our feelings might even tell us different about ourselves, about who we are. It might tell us something different. But God always come back to this, refer to this. I know in your life you go through so many things. There are so many changes. There's so many transitions that you pass through. And especially as the first generation born here and raised here in the U.S., maybe a whole lot of people might not understand you. But who understands you? The God we worship. He understands you, and he has defined you. So always go back to that. Find your definition. Find your meaning there, so he can guide you in the way he wants to guide you. And one thing as we leave today that we need to remember is that in Acts, the word of God says, Acts 13:36, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and laid with his fathers, and so corruption. So one thing, the bolded part that I would like you to focus in is that in every generation, God created people from Adam until the last person, right? But in every generation, he has purpose for each and every one of us. You're not just here to exist, go to college, get married, do this and that, and die. But he called you for a purpose. So go to the cross and say, what is my purpose, God? What is the purpose that you called me to in my generation, so I can serve it? Because we're all gonna die at some point. But then there is a purpose for us to serve and pass God's mission, God's message,
and pass away. So we have to be intentional going to the cross and say, what is my purpose? And our lives are much, much bigger than what we think it is, what we see, the choices that we make around us. Our life is bigger because we are called to serve the purpose of God in our generation. So can we say that all together? I am called to serve the purpose of God in my generation. Can we say that? I know that's long. I'm called to serve the purpose of God in my generation. Amen. Okay, so I would ask all the youth and children to stand up. And we are going to say this together because God, the word of God says, there's life and death lies in the power of the tongue. So our tongue is very powerful. What we say over our lives is very powerful. So you have to be intentional. You know how it's common in the world to say, I'm bored, I'm depressed, this or that. No. Be intentional about what you say over your life. And again, I point you back to the word of God. So be intentional. Just refer to the word of God and say what God says about you. So when we say it now, we're going to say it like we mean it, and we do mean it. So everybody, if we don't say it loud enough or if we don't say it powerful enough, we're going to repeat it. So let's say it together. 1, 2, 3. I am a daughter of the King. I am a holy temple. I carry the Holy Spirit in me. No sin or past has power over me. The blood of Christ has paid it all. I am free. My identity is not what the world or my feelings tell me. I am who God says I am. I am fearfully and wonderfully made. I am loved. I am forgiven. God has called me to be different, set apart for Him. My calling surpasses my situation and circumstances. He created me with a purpose. I am called to live for Him, glorify Him, and serve Him in the generation He has created me in. Fear does not have power over me. Every day I will submit myself under the mighty hand of God. I choose to be guided by His word and His truth. I lay the rest of my life under His throne. I am His and He is mine. Nothing will separate me from the love of Jesus. Amen? Can we clap that, guys? And sit down. Egaa akkuma haasaa turre haadhaaf abbooliin maatiin ijoollee waaqayyo sagalee waaqayyo keessatti yaada waaqayyo keessatti akka guddisnu ijoollee keenya waaqayyo nu gargaaru because seexanni yeroo hundumaa haatuudhaaf ajjeesuudhaaf balleessuudhaaf dhufa seexan irratti ejjete yeroo hundumaa hojjechaa jira intentionally waaqayyo garuu nun immoo normally mateenya akka jiraannu akka darbnuuf nu waami miti ila akka video kana ilaaltani seexanni wanta baay'eedhaan jireenya keenya keessa gaarii isa fakkaatus gaarii san taanes distract nu godhe yeroo hundumaa ijoollee keenya nu jalaa sassaabuudha gooliinsa so kana irratti dammaqne intentionally irratti hojjechuu jirra irratti hojjechuu qabna yoo jaalala keessan yoo ta'e hundumti keenya dhaabannee waaqayyoon hin kadhanna ijoolleen keessan isin bira jiru taanaani ijoollee keenya harka qabannee waaqayyoon hin kadhanna ijoollee namoonni immoo ganaa yookiin mana dhaabbanne yookiin warri ijoollee hin qabne yoo jiraatanii maatii tokkotti harka qabdanii yookiin immoo yoo jaalala waaqayyoo ta'e ijoollee gara fuulduraatti sasnii kennu yaada garaa keessan irra harka keessanii waaqayyoon hin kadhan waaqayyo walii wajjin jan waaqayyo gooftaa waan ulfina haadhamaatti wanta na waamteef guddaan si galateeffadha sagaleen keessan dhaga'amu ijoollee koo akka ati na ilaaltutti akkan ilaaluuf na gargaari gooftaa koo aarii obsa dhaba baanbanuu na keessaa buqqisi
bakka isaa immoo jaalala obsaa fi dhiifama dhufame na keessa guuti. Ijoolleen koo yeroo na ilaalan siin na keessatti arguu akka danda'anitti na gargaari. Karaa kee fi dhugaa kee akkan barsiisuuf na jabeessi. Dubbii sagalee keetti guyyaa guyyaatti akka leenjisu na gargaari. Yaada seexanaa isaa haatu balleessuu fi ajjeesuuf dhufu irratti na dammaqsi. Waa'ee ijoollee koof gara fannoo keen ilaala. Ogummaaf hubannaa ani isaan ittiin guddisu naa kenni. Ani garbittiin kee siin dhaggeeffadha, ati immoo dubbadhu. Aniif manni koo siif hojjan, siif jiraan, siin waaqessin, ati immoo ulfina isaa fudhadhu. Ameen. Ittuma fufi.